dhimmi ilmootiiti dhimma kan kee qofa osoo hin ta'in dhimma uummata keenya hundaati. Mee waan ilmoon tantee mudate hawaasa Oromoo nama 700 taas jira. Maal akka raawwatamee maal akka tahee silaanuu himtee bareedaadha. Kanamaan dho'isullee hin qabu beekaa. Baay'ee ani gaagizee san dhalaatiin kutee beekaa. Dhalaatiin kutee bakka gizeen fi nan dalee mana hamaa jiru mana hamaa taallee manuma hamaa san turre. Ogguu sana jala ol deebi'ee inni mucaa kana bira godhe jechuudha. Ilmoo meeqaffaadha? Amma kanin Ilmoo meeqa qabdan? Isin lameen ilmoo meeqa qabdan? shaniin qabu. Okay. Halkanii moo guyyaadha guyyaan ati jechuun mana yaalaa deemte sun halkaniin deemte moo guyyaadhaan deemte dahuudhaaf? Halkan ijoollee manatti dhiisteeti? Mana dhiiseetiin deemee. Inni gisee mana yaalaa si bira ture abbaan manaa kee? Ture bakka ani gaaguu san cimamuttiin jira karani na jalaa kutallee beeyne. Langaan dhalee chibehee mana galullee. Ina garree na jala ol deebi'ee giseen ifin mana galuummaa abbaan kiyyaa kaasii hojii kutee bar na isi jala ol deebi'ee. Kanin abbaan dhiisu juun afaan na qabee. Na taphatee itti mucaan himatte na durallee haadha isaatti himte. Akkoo isatti himte jechuun si dura akkoo isatti himte haadha isatti jechuudha amma qabdee badde tanatti. San booda erga akkoo isatti himte booda deebistee dhuftee sitti himte. San booda inni eessa kute gisan? Maal osoo niiti bara kana godhee nu dhiisee barra maal qabeetteeti san booda beenzila hunda nu naqee bar. Beenzila manatti moo namarratti naqe? Manan naqee nu hundaa nu gubuu ka'ee bar mucaa sajjeesee dinqiyoo haati isaa maaliif akkana gootaa bakka bishaan morma geebbachi isa kanaa seene hedduun sodaadha beeta. Akkasitti akka namaatti firiijee isaa wajjin jiraachuu bakka wama sodaata akka wajji jiraachuu jira. Amma maali dubbiin akkanaatu hin jeetiin buusuun dhalee dhufee gamaa dheedhiidhaan maali jee uyyee giseen lafaa jee ka'uwwanaaf Ni filima warra keessan siigoo tolchee naa yaddani malee an waan akkanaa kana godhuun qabu jee yaa'ii godhee beenzila nu naqute. Miiciyyoo irratti deebina dhiifama. Miiciyyoon erga gudeeddamte booda akkootti himte san booda mana si bira dhuftee miti san booda miiciyyoon eessa deeyte? Bakka bakkuma takka jirra bakkuma takka jira walumaa naafamaa dhufne ani mucaan tiyyaa alaahii akkana haasas jedhanii isii fi mucaan tiyyaa haadhatti himu jirti. Haadha isatti akkootti himte jechuun coon. Waluma bira jirtanii gissan manuma tokko keessa jirtanii ati mana yaalarraa mana dheeyxeeti gissan. Mana yaalaa naafisiif walumaan turree hubar. Sii fi haati jaarsa keetii jechuu. San booda erga mana galtan booda kan miciyyoon akkootti himatte. Inni gisee san bikka san hin jiru abbaa manaa kee. Maal bakka inni guusan akkana gakkute. Guu ol deebi'u maali dubbiin akkanaatu hin jennee naaf yaatinis dubbanne. Hayyee. Ani guusan bakka maal maaf akkana dubbii kana tanaa dubbatan jee ibiddaas manattis qabsiisee anis dhalee guyyaa tokko mucaadhaas na duraa fuutee isinis tokkoo fi mucaa karaa bijuu tokkollee ijoollee jalamaa fiigaa kutteeni isiidhaas guma sanuu ni tume mucuma tanaa hojjeessu malee jee.
Anilleen bakka ati jiraachuun qabdu eega dubbii kanaa tanarra fe'isee sijjeessu malee jiruun xiyyanumaa hin jirtu hajuu ta'e beektaa? Ni kaade jechuu. Anu